jenne karaggaxaa rumaan nuurii nasrii raggaxaa jiraa naan jedhe. Baba Nuruddin Baba Nur bakka wal fakkaate barra yoo raggaxaa jiru isa raggaxaa jira malee ani gadaa miti naan jedhe wallahi misejii screenshot kaasee isiniif erguu danda'a jechuudha anka jara lamaan raggaxee naan jedhe jennaan Baba Nuruddin if nasrii illee baga raggaxee rakkoon qabu jirri birrii fudhatanii iyyuu cadhisanii baga raggaxeedhen angadaa ofii kiyyaa qaama gaafadhee ture waa'ee akkaawuntii kana jechuudha akkaawuntii keessaa nu darbanii kan gaafannaan waan na himee taraddameetumaan akkuma jaartii takkaatitti jaartii arfaffaatitti afaan qabadhee jedhisee jechuudha garuu wallaahi billaa jechuudha kaleessa gizee asitti namni garanaa ooftanii rarraaftanii garanaa deemtan wallaahi rabbiin kanatti argu rabbiin addunyaa tana nan nyaachisini hedduutti gadde hedduutti qaanfadhe namni kun rakkatas bira dhaabataa dadhabas bira dhaabataa dheengadda asirratti ol bahee haadha shanee sanaafuyyuu kenniifis hin jettanii jennaan argitanii akka waan itti kennataniititti kenniifis hin jennaaniin ol fuudhee baasee birrii 600 daqiiqaa takka keessatti kennuun isaa bichaanuyyuu osoo gadaa waan barbaade dogongoreeyyuu wallaahi gabbaatanii ni arrabsitan jedhee yaanne gabbaataniiti ni arrabsitaniyyuu jedhee yaanne asliidhaan wal dhabanii walitti bu'anii yooma wal arrabsaniyyuu yooma asliin gabbaa'ee gadaa restooraansii jedhee waan barbaade jedhaniyyuu isin jechuudha gabbaatanii waa jettanii jedhee yaanne maaliif jennaan baasii kenniif 500 haadha shaneetii kennuu qabda jennaan jaaladhe waan ummanni kiyya naan jedhe rabbii gaditti fudhadhe isiniin jedhee daqiiqaa takka sanitti baasee birrii san galche daqiiqaa takka sanitti way qubee funyaan qabdanii irraa fuutanii way itti kennataniirtanii hin kennu jechuu danda'a bar hin barbaadu jechuu danda'a bar namni kun qabeenyi inni erga miidiyaarra dhufee horate hin jiru qabeenyi inni erga miidiyaa kanarra dhufee horate hin jiru kadura lafatti horate kadura lafatti qabu kadura lafatti rabbisa guddise kadura lafatti maqaa isaa ol kaase malee miidiyaa kanarra dhufee namni maqaa ol ka'ee gale hin jiru akkuma mubaarakiyyuu baaneetiin jedhe asiin dura firaa olitichaadhaa dhiisaa osoo dhiibdanii qilee gubbaan geettanii hadha rakkataan kennu osoo rakkate namni wayii osoo lubbame osoo dadhabe nama itti himannu hin qabnu amaarran gargaaraa jira miliyeenaan jechuudha dhaabate deemaa dhaqaa firaa oliticha fooloo godha laala yeroo hunda miliyeenaan dhaabatee amaara gargaaraadha jechuudha kenna baastanii ofirraa dhiibuu qofa dogongora takkaan mataa goggombisuutu qofa dogongora takkaan qileetti darbuu qofa dogongora takkaan hallayyaatti darbuu qofa kana beektan isinii galee gatii kana ta'eefi an wallaahi jechuudha bakka isaa bu'ee wallaahi diriirii isin jala jigee dhiifama isin gaafadhaa jechoota isaan duratti aaranii dallalanii dubbataniif dhugaa qaban kaleessa yeroo jaartii isaatii fi isallee mataa gaggombiftanii arrabsitan nama takkaa miidiyaa kanarratti namni takka jecha takka deen hin beekne dogongora sa'a takka uumamteef sangootan dhugaa guddaa qabanii annasriinillee baabaanillee iluunillee warroonni as keessa jirtan dhiifama guddaa isin gaafataa waan kana wallahi birrimaan tunuu hillim jettee haftee gadaanis akka dhiifama gaafatan obboleeyyan isaaniiti ijoolleen sunis guyyaa sun foolooyyuu nun goone argitanii fooloo maayyuu hin goone jechuudha hagam asliinitti dadhabe fooloo sanitti hin beekaa gatti dadhabe 150 hanga ufaan hagama gatti dadhabe beekaa asliin hagama gatti dadhabe beeka hadda namni fooloo suuraa isaa fuudhee olii gadi hin deemaa jiru 150 san ol caalaa jechuudha isinii galee gatii kana ta'eefi gadaa kiyyaa an akka haadha mana tantee arfafaa takkatti wallaahi dhiifama guddaa si gaafadha onneetii irraa dhiifama guddaa si gaafadha rabbeedhatis dhiifama nu godhi asliinillee dogongortee miira keessa galtee dubbattee gurraacha keessi atis dhiifama walii godha an irra caala ijoo waan nama duratti dubbatame san gadaan aaree dubbatame san garamaan ijoolleenis dhiisanii fi gadaanis obboleeyyan isaaniiti dhiifama jedheeniituma akka asirraa buutan barbaada wallaahi waan kana xumuraa isin jechuu barbaadan santu keessa kiyyanna dhagayamaa jira ijoolleen kun obboleeyyan kenna isaanumatu gaafasillee fooloo nu godhe isaanumatu fooloo kenna jedhallee jira isaanumatu taabtaa biif kooppiliinkii kenna sa'a 24 nu asii tumnu jedhallee jira anu arrabsaatuma oola hoolota jedheeni garuu jasaan isaanii guddaa amma torba keessa niitiin takka marraa meeqa heerumti meeqoy abba abdallaa qoy wallaahi isaanumatu fooloon godhee taabtaa biif kooppiliinkii irratti illee isaanuma arrabsaa oolla sheerii isaan irratti illee isaanuma arrabsaa oolla isaanuma waa jedhaa oolla gadaan dhugaadha miidiyaa kanarraa wanni inni fayyadamu wayii hin jiru lafatti kan inni fayyadamu kanaafuu isaan nuuf gaachana waan ta'eef gadaa kiyyaatis dhiifama akkasiin jettuun dhiifamni guddinna malee diqqeennaa miti dhiifama guddaa siin jedha asuma isin hundi keessanuu galatooma namni akkuma jedhame handarii immoo xaaraqaan qabdu isinii galaami kanaaf anis miidiyaa kanaafis haaraya
nama haarawaa dhufee nama waliin wal taanee sappoortii wal goona jedhee nama dhufe yoo ammoo kan fuula keessa mataa keessa dhaantaa akkatti marrifatee amma mana nagarchitan usuma kana boodallee isin waliin yeroo baay'ee isin waliin deema illee jedhu taate amma yoo na rifachiiftan waa dubbachuu angara kiyya nama suuraa kiyya gaggara galcheellee kan haadha manaa kiyyas lafa duwwatti dhimma tokkoon alatti osoo adda hin baafatin ana rabbii kiyyaaf jechallee isinii dhiisee jira anis miira keessa galee dogongoraan jecha hoolaa jedhamu sanillee an kan jedheen illee hawa durallee dubbadhee jira nama suuraa kiyya osoo hin na hubatin nadda walee maqaan kan kee guddaadha nama raasaati yoo godhaa jirta doktor Asili Ibaajee si biraa qaba maaliif hin galchine osoo naan jedhanii haadde hin fudhadha sababa isin ammoo suuraa kiyya gaggara galchitaniif mikinaata malee wanti an gadi galee illee waan kiyya osoo ta'u osoo wanti agrimentii goone kun illee addan lafa jiru osoo kana hin hubatin kana godhutu na aarsee hoolota jedhu kun intarnaashinaala fayyadama malee warra Suudii qofaaf illee miti warra Dubaayii qofaaf illee miti anna mana arrabse hundumaan jedhe waan ta'eef hunda keessanuu anis isinii dhiisee jira rabbi isin haa dhiisu yeroo gabaabaa keessatti gadaa reestooraantii magaalaa Riyaad yookaan Jiddatti isinii banuuf qophiidha sapiraayiz isin godha akoomnaa lillahi ani isinii dhiisee jira isinillee naa dhiisa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dhageettaan ijoolleen biyya Arabaa keessattuu ijoolleen Suudii warri kaleessa sababaa dooktorii itti buutan dhimma birallee yoo qabaatan dhiifama dogoggora uumameef dhiifama keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa dhiifama guddaa yoo akka carraa gadaa reestooraantitti mammanuuritti mufattan dhiifama isiniin jenneerra amma booda hamtuu isaa hin dubbatina jabaa keessan jabeeffadha walla namni kun nama osoo obboleettiin teene takka achitti rakkatee gabbayii nu fuudhi yoo jenneen illee nama itti yoo ergannellee nama nu erge nu gargaaruu danda'u kama dhugaatitti nama gara laafessa dhiifama guddaa hundi keessanuu dhiifama. Namni biraa namni yaada qabdan hin jirtan yaada pozitiivii yaada. Okay, arratti har'a qaba sagalee kee yoo dhagaame. Usme yaada bareedaa kan dhiifama isiniin jedhaa turre. Eshi. Ayyee duraan dur sagalatoo bakka boonu galchitanii anammaaf wanni dubbadullee jiru. Ergaa inni illee kaadhiifama gaafata taate wanni garuu sirriitti nama aarsa maaliif yoo jette namoonni waan kanaaf dubbataa turan ijoollee Suudi Arabiyaa qofaa miti ijoollee Suudi Arabiyaa yeroo hedduu addatti ta'attaa godhamteetiin arrabsamti waan ijoollee Suudi Arabiyaa balleessiten beeynu akka Suudi Arabiyaatti feemasummaan asirraa waa balleessullee hin jiru ijoolleen tokko Suudi Arabiyaa tokko. Koy nuti haqarra dubbannaaf namni tokko fakkeenyaaf anu ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa namuu isallee gaggalabbatanii arrabsallee agarre fakkeenyaaf anuyyuu haasa'ee dubbadheetiin ture anillee kan dubbadhe hayti namaa galuu qabaa mucaan kun itti faayatiin jiraa jedhee maan dubbadhe malee ati iluun fallachuu turan jechuudha namni hedduu argeetiin jira sii galee namni attaa godhee yookiin isaan rabse maatii isaan rabse tokkollee hin jiru garuu immoo addatti ijoollee Suudi Arabiyaa Awurooppaarraa Ameerikarraa biyya hundarraa sagalee sii taatiin turan sii galee sagalee namni siin ta'in hin jiru haga Itoophiyaatti jechuudha warra sagalee ta'e sanin keessa addatti Suudii maaliif attaa godhe ka jedhu tun waan malee ani oluu galee dubbachuun barbaadu. Nama jedhaa bar usmeeki amma nuu yoo jennu olotii Suudii jenna akkuma kaleessa asliin Nuraddiin jechuudhaa fi Maamman Nuur jedhe sanii afaan malee wallahi jibbaa keessanii. Koy kaa ni fitadha koya. Kanaaf ijoollee Suudii rispeekti gochuu qabda maaliif yoo ka jettan taate ijoolleen. Sorry. Kanaaf usmeeki yadhiisaa bakka. Usme kalee ani bira oolee usmeen asaa ture arrabaallee miti dhiisenna mana cafatee deeme wala toole ammallee mammannuudha jechuun nama qarqaaruu dhufe namni nama qarqaaruu dhufe ni mufata nama narrabsu asin dhufu nama bizinesaati wallahi nama danda'e bira dhaabata artistii biroo faan asir waliin isaanii fidu kanuu warra Ameerikaan finne nama Ameerikaa keessaa nama tokko 500 ol baasee kenna takkaa dhageettanii naannoo keenya kan argite anuma asirra jira hin jiru jechuudha 100 faa kenna. Kanaaf nuti ilaallee biraa tarroo nama kennaa jabeeffannu gabaa keenya balleesse dhiibne biraa aada barroo jechuudha wal kuffisuun gaarii miti sappoortaa goona waan dandeenye bira dhaabannee haa jabeeffannu wallaa dhugaa nu biqilee walla atillee gadaa reestooraanti maachi chaalenjii nama dhuunfaati kennitu waan hawaasni itti gammadu sirraa itti gammadu kan nu godhi asumatti asilii fi haadha faatee fa'aa irraan qofa haa dhaabatu kana booda chaalenjii nama dhuunfaa sumuu nan kennu hin taamsaqii. Hawaasa keenya guutuu waliin qabii kennii siin jedha obboleessa kiyyaa galatoomii jabaan. Ameerikaatti illee akka bantoofdii qabna Minisoota. Rabbi si haa milkeessu Maamman Nuurii wallahi rabbi si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu. Koy asli ijoollee Suuditti asumaan ergaa dabarsa hedduun isaanii hordoftoonni keenya ijoollee Suuditti
Jeneraalaa hoogganamanii warri suutii. Ijoolleen Saudi Arabiyaa jechuudha. Wanni guddaan dhiifama jedheetiin jira. Dogongoraan afaanii bahee aariidhaan miidhattu na tuqeetanii waan san jedhe malee jibbaa takkallee sirraa hin qabu jedheetiin jira waan ta'eef hundi keessanuyyuu dhiisa fi gadaan dhugaa dubbachuuf nama sooshaal miidiyaati miti. Nama biizinasa lafarraa qabu malee nama miidiyaa irraallee biizinasa qabu miti. Kanaafuu hundi keessanuyyuu warri itti dallantanii kooman waan garaagaraa barreessaa jirtanillee ofirraa dhiisatiiti. Walumaa galatti ati gartee dogongora kanaa hubeessatti hin dhiifama gaafachuu beetti gadaatillee galatoomi. Mallaqa doktorallee deebifteetiin doktoraa fi haadha baatee waraana addunyaa sadaffaa Kaayiroo fi Dubaay jidduutti dhufaa jirullee bakka nurraa qabbaneessite jala suulisin jedhama. Baqataa shilingii argannaa sanirra taru bar baqataa faarsee bulaan takka birrirra taru. Garaaramtaa Yoo barbaadde birrii sanirraa nu qooduu qabda.